Afrikaa Musaa Faakii Mahammad raawwii waliigaltee mootummaa federaalaa kan Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti Sadaasaa bara 2022 mallattaa'e keessatti milkii guddaa galmaa'ee ittiin jedhanii jiran. Durataan kun waggaa tokkoffaa waliigalteen kun itti mallatteeffame ilaalchisee ibsa baasaniin lammiileen Itoophiyaa nagaa marii guutuu biyyaa fi araara simachuu isaaniif baga gammaddan jedhaniiru. Walharkaa fuudhiinsa meeshaa waraanaa gurguddoof giddugaleessaa tajaajiloota bu'uuraa deebisuu manneen barnootaa fi sochii daldala naannoo Tigraayitti deebi'anii eegaluu bulchiinsa naannoo kan yeroo hundeeffamuu fi gareen hojii haqa ce'umsaa akkasumas komishinni biyyoolessaa akka deebisanii dhaabuu fi walitti makuu gaggeeffamuu isaas maqaa dhahaniiru. Gamtaan Afrikaa bu'aa argame cimsuu fi waliigaltee tolfame hojiirra oolchuu keessatti dhimmoota hin xumuramne furuuf qophiidha jechuudhaan irra deebi'anii dubbataniiru. Gama biraan dubbii himaan ministeerii haajaa alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Mallas Alam gaazexeessootaaf har'a Finfinnee keessatti akka ibsanitti waliigalteen tolfame waggaa tokko qofa keessatti guutummaatti hojiirra akka hin oolle jalqabumarraayyuu ifa ture jechuudhaan dubbachuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira. Sadaasaa bara 2022 waliigaltee diinummaaf wal barbaaduu dhaabuu Itoophiyaa waggaa tokkoffaa kan Pretoria keessatti bara 2022 mallatteeffame yommuu yaadatamutti Dr. Warqinee Gabayyoo barreessaa olaanaan IGAD qaamolee mallatteessan waliigaltee seena qabeessa kanaaf kutannoo hin sochoone qabaniif galateeffataniiru. Erga waliigalteen kun Itoophiyaan durfame as fayyina hedduu fooyya'ina hedduu argannee jirra jedhanii qaamoleen araara kana keessatti hirmaatan tarkaanfii barbaachisaa nageenyatti geessuuf walitti bu'iinsa furuu ennaa fudhatan arginee jirra jedhan Dr. Gabayyoon. Dr. Gabayyoon fooyya'ina hanga ammaatti argame beekamtii kan kennan yoo ta'u waliigalteen kun guutummaatti hojiirra akka oolu hubachiisanii qaamoleen waliigaltee kana mallatteessan raawwatiinsa isaaf murannoo akka qabaatan gaafataniiru. IGAD hojii nagaa buusuu Itoophiyaan tattaaffii isheen gootuufis deeggarsa akka kennu waadaa galuusaa irra deebi'uudhaan kan mirkaneessan yoo ta'u hawaasni addunyaa waliigaltee kana hojiirra oolchuuf deeggarsa taasisaa jiru akka itti fufu dhaamsa dabarsaniiru. Gara oduutti aanutti ennaa ceenu immoo bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti jiraattonni godina Goojjam lixaa magaalota Finoota Salaam, Meraawii, Mahiniif magaalaa biroo miseensonni raayyaa ittisa biyyaa sakatta'insa meeshaa waraanaa manaa itti fufanii jiru. Namoota nagaa yookaan siviilota seeraan ala hidhuu akkasumas dararaniiru jechuudhaan himatan ammas Jaallannee Gammadaa dabalata qabdi. Jiraattonni akka jedhanitti raayyaan ittisaa manaa gara manaatti seenuudhaan dargaggoota nagaa qabanii gara konkolaataa isaaniitti harkisu. Dargaggoonni qabaman kunneenis erga hidhamanii kaasee hanga ammaatti akka mul'anne dubbataniiru. Muddamsi dabalaa dhufuu isaatiin namoonni qe'ee isaaniirraa baqatanii gara baadiyyaatti akka galan dirqisiisaa jira jechuun jiraattonni kun ibsaniiru. Dubbii himaan mootummaa federaalaa Itoophiyaa Dr. Laggasa Tulluu labsii yeroo muddamaa labsame hordofuudhaan bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti shakkamtoonni 3,000 ol to'annaa jala ooluu himaniiru. Dubbii himaan kun gaazexeessootaaf har'a Finfinnee keessatti ibsa kennaniin garuu shakkamtoonni irra caalaan isaanii gadhiifamaniiru jedhan. Gama biraan gabaasa dhiyeenya kana komishinni mirga namoomaa Itoophiyaa baase loogii irraa walaba kan hin taaneef odeeffannoo bu'uuraa kan hin qabne irratti hundeeffamedha jechuun fudhatama dhabsiisan. Komishinni mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa jalqaba torban kanaa baaseen dhiittaa mirga namoomaa kan seeraan ala ajjeesuu fi hidhuu dabalate akkasumas buqqa'insa lammiilee nagaa bulchiinsa naannoo nageenyaa Afrikaa kibbaa Pretooriyaatti mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF gidduutti erga mallatteeffame har'i waggaa tokkoffaa isaati. Waliigaltee nagaa kana jaarsummaan kan durse gamtaan Afrikaa ibsa har'a baaseen lammiileen Itoophiyaa nageenyaaf tumsuu jajee bulchiinsiif tajaajilaawwan Tigraay keessatti bakkatti deebi'uun milkii guddaadha jedhee jira. Gama biraan dhaabbanni mirga namaaf falmu Human Rights Watch tokkummaan mootummootaaf hawaasni addunyaa waraana kanaan kan irratti raawwatameef Itoophiyaan murtii haqaa akka kennitu dhiibbaan akka irratti taasifamu gaafatee jira. Galmoo Daawit dabalata qaba. Lola ganna lamaaf kaaba Itoophiyaatti humnoota adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti kan dhaabe waliigalteen Pretoria har'a waggaa tokkoffaarra jira. Waliigaltichaaf rakkoo Afrikaanotaan jecha kan dursee tumsaa ture gamtaan Afrikaa lola lubbuu namoota hedduu galaafatee qabeenya barbadeesse kana karaa waliigaltee nagaan goolabamuu jajee jira. Durataan gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii har'a ibsa waggaa tokkoffaa waliigaltee Pretoria ilaalchisuun lammiileen Itoophiyaa nagaa araaraa fi ilaa filaameef bakka kennuu isaanii fi baga gammaddan jedhanii jiran. Kana qofaallee miti Musaa Faaqii akkaataa waliigaltee kanaan raawwii waliigaltichaa kan Maqalee fi Finfinneetti hordofan akkasumas qaamolee jaarsummaa TPLF fi mootummaa Itoophiyaa araarsuuf hojjetan dursaa garichaa ergama addaa Olusegun Obasanjo pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Kenyaattaa fi biyyoottan akkasumas jaarmaalee tumsa kanaaf deeggaran warreen akka IGAD fi kaanillee galateeffatanii jiru. Gamtaan Afrikaa ibsa isaarraanii waliigaltee kana duuba sirni meeshaa hidhannoo gurguddaa wal harkaa fuudhuu mootummaa Itoophiyaatii fi humnoota TPLF gidduutti gaggeeffamuun tajaajilaawwan hawaasaa manneen barnootaa baankii fi kaan dabalateellee Tigraay keessatti jalqabamuun waan nama gammachiisullee jechaan eeree gareen tumsaa haqaa fi tuutni ergamaa kan walitti dhufeenya wal irratti hojjetullee hundaa'uunsaa of kanniinsa garee lameen nagaa fi tasgabbii Itoophiyaa keessatti buusuuf qaban ibsaa jedheeti jira. Musaa Faaqiin ammasii waliigalteen kun akka sadarkaa itti aanutti ce'uudhaa fi gamtaan Afrikaa ammas ni deeggaraa jedhanii hawaasni addunyaas tumsa kana waliin akka hiriiru gaafatanii jiran.
Waajjirri haajaa alaa kan mootummaa Yuunaayitid Isteetsi illee waggaa tokkoffaa kan ilaalchisuudhaan har'a ibsa baaseeti jira. Antooni Bilinken barreessaan waajjira haajaa alaa kan mootummaa Yuunaayitid Isteetsi waliigalteen kun sagalee dhukaasaa kan dhaabee fi lola lubbuu namoota hedduu galaafatee qabeenyas balleesse kan goolabee jechaan ibsan. Bilinken guyyaa har'aa kana Yuunaayitid Isteetsi warreen lola kanaan lubbuu dhaban darbees immoo kan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiran ni yaadatti erga jedhaniin booda waliigaltee nageenyaa kanallee Ameerikaan akka deeggartu ibsa isaaniitiin eeranii jiran. Antooni Bilinken nageenyi Tigraayitti bu'ee bulchiinsi yeroo Tigraayitti hundaa'u tajaajilawwan hawaasummaa adda addaa hojii aansuu fi gama haqa argachuutiinis daandiin akeekamuun waan gaariidha jedhanii garuu ammas hanqinoonni akka jiran ibsanii jiru. Bilinken humnoonni TPLF hidhannoo gurguddaa harkaa qaban hiikkatanus ammas humnootni Eertiraa garuu Tigraay keessa jiru kanaaf isaan guutummaa guututti ba'uu qaban jedhanii jiru. Itoophiyaa fi Eertiraanis qoccalloo irraa uffisatu akka qaban birmadummaa biyyoota ollaa jiran illee haa kabajan jechuunis gaafatanii jiru. Ammas rakkoon nagaa ollaa Tigraay naannoo Amaaraa keessa jiru yaaddessaadha kan jedhan Bilinken Yuunaayitid Isteetsi lola kanaan warri miidhame haqa akka argatanii fi waldubbiin dhugaa fi amanamtummaa irratti xiyyeeffate akkaataa duraa duuba waliigaltee kanaan hojiirra ooluudhaa fi Yuunaayitid Isteetsi ammas ni gaafattii jechuun dubbatanii jiru. Dhumarrattis ammas rakkoo nagaa Oromiyaa keessa jirullee kan eeran Bilinken rakkoowwan naannoo Oromiyaa keessatti illee mul'atan maraa fi karaa waldubbiin akka furamullee jedhanii ammas mootummaan Yuunaayitid Isteetsi badhaadhina tokkummaa fi nageenya Itoophiyaatii fi mootummaa Itoophiyaa guulanii hojjetaa jedhanii jiru. Jarmayaan mirgoota namoomaaf falmu Human Rights Watch ammas warri lola humnoota TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti gaggeeffameen sarbama mirgoota namoomaaf saaxilame haqa akka argatuu fi jarmayaan mootummootaa fi hawaasni addunyaa akka dhiibbaa geessullee gaafatee jira. Tajaajilli oduu Faransaay AFP lola qaamolee kanaanii namoonni miiliyoona walakkaa ol du'u qaamoleen lameenuus sarbama mirga namoomaa raawwachuu gabaasee jira. AFP'n jarmayaa Human Rights Watch waabeeffachuudhaan ammas waliigaltee nagaa Pretoria boodallee humnoonni Eertiraa deeggarsa namoomaa akka danqaa jiran ajjechaa fi akka gudeeddii dabalatee kaanis raawwachaa jirullee jedheeti jira. Mallisaalem dubbii himaa ministeera haajaa alaa mootummaa Itoophiyaa irraa ibsa laateeni waliigalteen kun nageenya buusuu irra darbee gama dippiloomaasii diinagdee fi kaaniin Itoophiyaadhaaf bu'aa argamsiiseera jedhee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarra. Galmoon ammas dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa nuu kennuuf daandii bilbilaarra jira. Akka moolte Galmoo guyyaa ayyaana kanaatti bu'aan araara kanaarraa argame miidiyaaleen jaarmiyaaleen biyya keessaa maal jechaa jiran? Tole akka moltatu jiru egaa waliigaltee Pretoria waggaa tokkoffaarraa wajjin wal qabatee jiraattonni fi aangawoonni mootummaa fi dhaabbileen jaarmiyaalee addunyaa garaagaraa dubbataatti jiruti. Asirratti kan ka'aa jiru keessumaa inni dursa waliigalteen kun nageenya fiduu isaati. Sadarkaa tokkoffaarratti kan inni ka'aati jiru. Mallisaalem akkuma sila gabaasa keenya irratti dubbii himaan haajaa alaa mootummaa Itoophiyaa dursa mootummaan Itoophiyaan waliigaltee kanarraa kan argatte nageenya itti aansuudhaan immoo sadarkaadhuma addunyaatti iyyuu gama dippiloomaasiitii fi walitti dhufeenya biyyoolleetiin Itoophiyaa ilaalchi Itoophiyaa irra jiru erga waliigalteen kun mallatteeffamee booda dabaleera yookaan immoo fooyya'eera waan jedhu kaasee sadaffaarratti immoo aangawoonnis fi ogeeyyiin diinagdees jiraattonni yeroo dubbatanii gama diinagdeetiin rakkoo keessa kan turte biyyattiin kun nageenyi kun yookaan immoo waliigalteen kun mallattoo isaatiin diinagdeen biyyattiis illee xinnoo boqonnaa argateera yookaan immoo fooyya'uu danda'eera waan jedhudha kaasuuftu jiru. Tigraayin dabalatee bakkaawwan waraanni kun keessatti geggeessame keessa uummati jiraatu Finfinnees haa ta'u araarri kun bu'aansaa akkamittiin ilaalaa jiru? Tole gama bu'aa araaraa kana wajjin wal qabatee keessumaayyuu naannoo Tigraay naannoo Amaaraa fi bakkeewwan garaagaraa namoonni jiran yookaan immoo jiraattonni jiranii ija lamaan laalu tokko ija gaariidhaan laalu kaan immoo hanqina isaati kaasu. Fakkeenyaaf gama Tigraay irraa yoo fudhanne gama gaarii isaatii yeroo fudhannu jiraattonni dhukaasni dhaabbachuu sagaleen xiyyaaraa boombii dhukaasan irraa dhaabbachuun waan gaariidha jedhu. Lammaffaa irratti immoo tajaajilli hawaasaa hedduun kanneen akka baankii barnootaa keessumaa immoo rakkoon qo'ichaa fi manneen yaalaa rakkoo Tigraay keessa jiru waan tureef sun iddootti deebi'uu jalqabuun isaa yaada gaariidha yookaan immoo hojii gaariidha bu'aa gaariidha jedhu. Sadaffaa irratti immoo hojjettoonni mootummaallee hojiitti deebi'anii miindaan kaffalamuu jalqabuun isaa yaada gaariidha jedhanii kaasu gama Tigraay fi irraa jechuudha. Keessumaa immoo as keessatti gama naannoo Amaaraa fi biyyoottan kan naannolee kaanitti gaafa gaafannu lolli kun dhaabbachuun walitti bu'iinsi daangaa jiru xiqqoo aara galfachuun isaa walamantaa guutuudhaan ta'uu dhabaatus nageenya hamma ta'e daangaa Tigraay fi naannoo Amaaraa jiru irratti bu'uun isaatii fi tajaajilli jalqabuun isaa gaariidha jedhu gama naannoo Amaaraa warri jiru. Kana malees immoo sadarkaa sadaffaatti kan isaan kaasanii egaa biyya kana keessatti seenaa biyya kana ilaalte lolli baay'eetu mudataa ture. Garuu lola mudate kanaa fi araara yookaan immoo wal dubbii akka filannootti fudhachuun waan gaariidha yaada jedhudha kan jiraattonni kaasantu jiru. Waan hin guutamin hafe jedhame akka hanqinaatti dubbatanoo maaltu jira? Wanta akka hanqinaatti ka'u ammas gama lamaaniin adda baasanii ilaaluun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf gama Tigraayitiin yoo fudhanne waliigaltee kanarratti kan waliigalame gargaarsi namoomaa gahaan gara naannoo Tigraayitti akka seenu wanti jedhu eerameef jira. Jiraattonni garuu ammas hanqina gargaarsaarraa kan ka'e rakkoo jabaa keessa jirraa waan jedhu kaasu inni gara biraan immoo buqqaatonni ammas qe'eetti hin deebine jedhu waan jedhu kaasu gama Tigraay irraa keessattuu jaarmayaa mootummootaatti dhaabbanni gargaarsa namoomaa ochaanii Tigraay keessatti ammas manneetiin barnootaa 600 ta'anii buqqaatotaan qabamanii akka jiran barattoonni 100 fi 63 ol ta'an illee barnoota ala jiru darbees immoo jiraattonni kan isaan kaasanii ammas humnootni alaa keessumaa ollaa Eertiraatti kan isaan komatanii bakkeewwan Tigraay tokko tokko qabatanii jiru. Kanaaf humni raayyaa ittisa biyyaa bulchiinsi yeroo kan Tigraay inni hundaa'ee jirullee naannocha guutummaa guututti to'atee
hin jiru waan jedhudha akka hanqinaatti kan qabu. Achi asjeetee immoo naannoo Itoophiyaa biyya biraatii fi naannoo Itoophiyaa biraatii fi naannoo Amaaraa irratti wanti ka'u gama hanqinaatiin waliigalteen kun iftoomina ga'aa hin qabu waan jedhudha kaasu gama naannoo Amaaraa. Kanarraa kan ka'e ammallee rakkoon naannoo Amaaraa keessa jiru waliigaltee kanarraa kan ka'e waliigalteen kun iftoomina dhabuu isaarraa kan ka'e naannoon Amaaraa lola amma jiru